أبان جفار رحمة الله عليه godina Jimmaan keessa yeroo dhumaatiif konkolaataa isaanii oofanii kan dhufan magaalaa Sheekii qabu. Rabbi rahmata godhuu fi obboleessa isaanii as dhufanii ziyaaranii asii eega deebi'aniin booda maal jedhan Abbaan Jifaar taayitaan kana Rabbiin nu kennee waggaa dheeraa taayitaa irra turree gooftaa jedhee namni nu waamee jedhan silaa kan gooftaa jedhamu qabu Rabbi qofa ture. Kanaafuu haalli kun itti dhagahamee akkanumaan Rabbiin bira deemuun akkamii jedhanii asii ala deebi'an. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت. أحمد دين جبل الله أكبر تكبير الله أكبر. أمة أنا ددو مقالة شيخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة كيسن مقالة شيخي جدمت شيخوني أكنا ديبا أمني ديني برسي سودان مقا أوفي اتقولني مقالة نقوتو مقا نمتوكو وامموني علموني شيخوني warri da'awaa irra jiru dhiibbaa akkam uumuu danda'anii kan jedhu kana warra kaleessa islaamummaa babal'isuu keessatti magaalaan kun magaalaa Sheekii jedhamtu kan akka maqaatti moggaasan godhanii Sheekh Khadir Sayyoo Rabbi rahmataa godhuuf kaleessa ulamoonni diinii kana ummata barsiisuudhaaf yaalii godhanii jiru. Har'ammoo dhaloonni jiru kun diinii kaleessa ulamoonni barsiisan kana kitaaba qara'uudhaan barumsa barachuudhaan diinagdeetti jajjabachuudhaan dhiibbaa uumuu irratti caalee argamuudhaan hojiidhaan diinii isaa ol fuchuu irratti diinii isaa ol qabuu irratti hojii kaleessa abbootiin isaa jalqaban bakka jarri irraa jalqaban irraa hin jalqabnu bakka jarri irraa dhaaban irraa fuunee gara fuulduraatti geessinaa kan jedhu kanaaf walgeenyi waa biraatiif kaleessa magaalaan Sheekii magaalaa beekamaa turte. Abbaan Jifaar rahmatullahi alayhi godina Jimmaan keessa yeroo dhumaatiif konkolaataa isaanii oofanii kan dhufan magaalaa Sheekii qabu. Rabbi rahmata godhuu fi obboleessa isaanii as dhufanii ziyaaranii asii eega deebi'aniin booda maal jedhan Abbaan Jifaar taayitaan kana Rabbiin nu kennee waggaa dheeraa taayitaa irra turree gooftaa jedhee namni nu waamee jedhan silaa kan gooftaa jedhamu qabu Rabbi qofa ture. Kanaafuu haalli kun itti dhagahamee akkanumaan Rabbiin bira deemuun akkamii jedhanii asii ala deebi'an. Waan kana yaada akka turan namoonni adda dubbatanii roorrisi. Asuma deebi'anii akkuma isaan dubbatan Rabbiin waggaa 7 dhukkubsatanii akka ciisan godhani konkolaataan Abbaa Jifaar magaalaa Sheekii yeroo dhumaatiif dhufte achiin booda isaan sireerra otoo ga'in gara akhiraa deeman. Waan kana yaada akka turan namoonni adda dubbatanii roorrisi. Asuma deebi'anii akkuma isaan dubbatan Rabbiin waggaa 7 dhukkubsatanii akka ciisan godhani konkolaataan Abbaa Jifaar
magaalaa sheekii yeroo dhumaatiif dhufte achiin booda isaan sirriirra utuun ka'in gara akhiraa deeman. Magaalaan sheekii kaleessa konkolaataadhaan Abbaan Jifaaritti oofanii Abbaan Jifaar konkolaataan lama qaban turanii Martireezaa 12,000 biyya Jarmanii irraa konkolaataa bitatan oofanii as dhufan. Akkasumas magaalaan kun godina Jimmaan keessatti ergasii beekamti. Sheekii jedhamte. Ijoollummaadhaan yeroo sadarkaa tokkoffaa barumsa barannoo haayiskuulii Jimmaatti gaaffiif deebii wayii ture. Gaaffiif deebii sana irratti magaalaan guddittii Dedoo Maallii jedhamanii ijoolleen haayiskuulii gaafataman. Achumaan namoonni tokko tokko gaafa wallaalanu magaalaan guddittii Dedoo sheekiidha jedhame. Ani yeroo duraatiif yeroo sana nagahe yeroo elementaariiti. Akkana dhageessanii magaalaan keessan magaalaa kanatti moggaaf sheekii jedhamee moggaafamuu gochuu keessatti kaleessa sheekonni hojii waan hojjetaniidhaaf har'a nus hin dabarfanne yeroon haa dheeratu haa gabaabbatu biyyi duniyaan kun yeroo gabaabduu jiraatu yeroo gabaabduu kana keessatti maal keenyee deemnaa diinii keenyaaf lafarra maal keewwannee deemnaa kan jedhu kana yaaduun murteessaadha. Har'a masjida ijaaruudhaaf markaza ijaaruudhaaf asitti wal geenyee walitti birmannee seenaa wayii dalagnee hadeemnuudhaaf walitti dhufne hammam qophiidha tokko tokkoon keessan hammam qophooftaniittuu diinii rabbiitiif waa lafa kaa'anii deemuudhaaf har'a warri dhaloota funduraa dhufurratti maqaan keessan rabbiin birattis nama birattis seenaa birattis dhaloota dhufu birattis maqaa gaarii namni keewwachuu barbaadan har'a guyyaansa. Akhiratti waan gaarii hawwuun bareedaadha. Kan akhiraa waan gaaffii keessa seenuu miti. Duniyaa irrattis maqaa gaarii horachuu qabna. Har'a Abbaa Jifaar kan jedhaaru, magaalaan Sheekii kan jedhamaaru, masjidni Bilaal kan jedhamaaru warra kaleessa seenaa khayrii irratti dalagee deeme. Nabi Ibraahim alayhi salaamtu Rabbiin du'aa'ii kadhatan. Du'aa'ii hedduu Qur'aana keessatti kan isaan kadhatan jiru. Sana keessaa tokko maalinni? Waj'al lii lisaana sidqin fil aakhiriin. Dhaloota dhufu biratti maqaa gaarii haala gaariidhaan yaadatamuu naa godhi jedhanii Rabbiin kadhatan. Du'aa'ii kadhachuun isaanii waan guddaadha. Garuu du'aa'ii qofaa miti kan isaanii hojiidhaan hojjetanii qabsaa'anii maallaqa isaanii baasanii namnitti dhufnaan jibichi tokko kalu turan Ibraahim warra maallaqa qabu turan. Sana qofaa miti diinii jecha tawhiidaa jecha rakutamanii tawhiidaa jecha ibiddatti darbatamanii qormaata adda addaa keessa Rabbiin dabarseen dulluma keessa ilma argatan gorra'aa jedhamani. Kana hunda dabarfatanii du'aa'ii kadhachuu qofaan otoo hin ta'in waan hawwan san qabatamaadhaan mul'isanii waan argamaniif haala sana hunda dalaganii dhaloota dhufu biratti khayriidhaan yaadatamuu barbaadan. Rabbiin isa irraa taqabbale waa hedduudhaan maqaa isaanii ol fuudhe. Mee tokko tokkoon keessan yaadadha. Guyyaa guyyaan maqaa Ibraahim kaasaa jirra alayhi salaam. Har'a namni maqaa Ibraahim hin kaafne nu keessa jira. Nu keessa jira. Salaata yeroo salaannu attahiyaatu keessatti maqaa Ibraahim kaafna. Kamaa sallayta alaa Ibraahim wa alaa ali Ibraahim jenna. Kamaa baarakta alaa Ibraahim wa alaa ali Ibraahim jenna. Maqaa isaanii yeroo afur kaasna salaata tokko keessatti. Maaliifi jenne yoo gaafanne maqaan isaanii dhaloota irraa akka waamamu Rabbi waan barbaadeef. Waggaa waggaadhaan yoo laaltan waggaa waggaadhaan yawmal adhaa idal adhaa irratti aalama guutuu irratti maqaa eenyu waamamaa? Ibraahiimiif Ismaa'il. Maalinnaan guyyaan isaanii kan isaaniiti guyyaan sun ilma isaanii gorra'aa jedhamanii ajajaman.
wareegama diiniidhaa kafaluudhaaf of qopheessu fedhii rabbiiti qabeenya keessatti ruuhii keenya keessatti waan qabnu hunda keessatti diiniidhaaf rabbi jecha kennuudha qophaa'u irraa baranna uduhiyyaan nufnaan tokko tokkoon keenya akka Ibraahim sunnaa uduhiyyaa qalla maal godhaara as keessattis Ibraahimtu yaadatamaa jiru nuuf ajaja rabbii sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam ta'u waliin Ibraahim immoo yaadannoo gaariidha hajji yoo dhaqxan ashaaraa faana Ibraahimtu jira zamzama bira dhaqnaan zummi jettee kan maqaatti moggaaste haadha manaa isaanii Haajar Safaa Marwaa gidduu figdan achi seenaa haadha manaa Ibraahimtu jira akkasumas bakka jamaraat yoo dhaqxan akkuma sirarra jirutti Ibraahim alayhis salaam wareegama kaffaluudha gaafa qophaa'anii ilma isaanii gorrahuudhaaf yeroo ajajamanii qormaataaf deemanu shayxaanni nama fakkaatee itti dhufe mana amantaa ni argitee ilma kan kee hin gorra'inii jedhee kaayyoo wareegama kaffalurraa dubbetti deebisuu gaafa dhufu dhakaa lafaa fuudhanii deemaa siin shayxaana jedhanitti darbatan ummanni hajjii dhufu hundinuu akka Ibraahim darbate atis darbadhoo jedhe Ibraahimin yoo laallee seenaa dalaguudhaaf seenaa keessatti yaadatamuudhaaf hawwan Ibraahim muslima qofa biratti miti kiristaannis Ibraahim jedhan Abrahaam jedhan ayhuuda biras dhaqnaan Abrahaam jedhan hatta mana cidhaa dhaqnaanillee sarbuu Yesaaraanaa Abrahaamiyoon jedhamu achillettillee maqaan isaanii nafne maalii jennaan seenaa keessatti akka khayriidhaan yaadatamanu rabbiin kadhatame Ibraahimin namni sharriin kaasuun jiru amantaadhaan wal dhabamus Ibraahim yeroo hundumaa waan gaariin kaafamu maalii jennaan maqaa gaarii seenaa keessatti kaa'anii deemuu barbaadan masjida Bilaal kan jedhu ilaalaa jiru markaza Bilaal jedhaarra Bilaal khayrii dalagee seenaa dalageennan faana saabuunaa nus masjida keenya maqaa isaatti moggaafannaa jedhaarra namni masjida isaa maqaa Fir'aawniin moggaafatu jira انجروا مكا ابو جهل جده مسجد مغافه جرو انجروا مالي فنان كرا شر الرت كرا بدا الرت ورته نمي حرس مركز كان كيست مسجد كان كيست اك ابراهيم علم ولي حدا بنا ولي انسان ولي حج الرت يكون زلزلي كاسي Safaa Marwaa ummanni miliyoona meeqa waggaa waggaadhaan umraaf hajjii irratti walii gadi fiigu sunnaa eenyuuti sunnaa Haajar zamzama gaafa dhugdan eenyu yaadattu Haajarin yaadattu Ibraahim alayhis salaam kaabaa tolchi jennaan tolchanii dhaabbatanii ilaalan sirriitti hojjedhamu sirriitti akka rabbiin gammachiisutti moo miti jedhan yaadan bakka isaan dhaabbatan sana rabbiin fattakhizuu maqaama Ibraahim musallaa bakka Ibraahim dhaabbate sana bakka salaataa godhan kana hundinuu maal haadha manaa waliin ilmoo waliin isaan waliin ta'anii seenaa karaa khayrii irratti dalaganii maqaa kaa'anii deeman eenyuun nu keessa haadha manaa waliin ijoollee isaa waliin mataa isaa dabalatee har'a seenaa dalagnee deemnaa warri jennu eenyuun nu keessa jiru maaliif diiniin kaleessa qabsoodhaan as gahe diiniin kaleessa wareegamaan as gahe wareegama maallaqaa wareegama lubbuu rabbiin maal jedha quraana keessatti laakiin irrasuula wallaziina aamanuu maahu jaahaduu biamwaalihim wa anfusihim garuu ergamaan rabbiif jedha warri isa duuka amane ni qabsaahanii maaliin biamwaalihim maallaqa isaaniitiin qabsaahan وأنفسهم نفسي سانيتين كبسان أين مكيسة هركرا دين الرت مالك ساتين كبساهودا قباي كبسون هرت وممتني مالك أن كبساهودا وامش هرسني كنمي مالك أن كبساهودا كوبوفتني تموهم كوبوفني غافين هرا كنا سينا دلغا خيري دان قلمي ربين برتك ودا اتوايا دتم دوان جنة برت كنا كان قوتن مغارا في ميت نيان كيسن
ربي برت جنة أرجعون نيان كيسد مدرسة أستدابولا نيان كيسد مكان شيخي جرم تكون أكنم متوكو مقالا قولي إسين مو مركز قد إجارولا سينا دلقان جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته